ummata hiikkachiisanii haleellaadhaaf saaxiluun misoomni gufachuun walii galatti qe'een Oromoodhaa iddoo du'aa fi salphinaa ta'uun dhugaa haalamuu miti kan jaan obbo Jawaar Mohammad garuu ammoo badii Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru kana hidhattoota bosonaa qofarratti maxxansuunis hin danda'amu jedhan. Walakkaan badii kana humna mootummaatiin raawwatama jedhan obbo Jawaar Mohammad fakkeenyaaf uummatarraa hidhannoo hiikuu garri lachuutu ammoo bifa wal dorgommiitiin gaggeessaa akka turan ummanni aanaalee akka Giddaayyaanaa, Fantaallee, Nunnoo fi kanneen biroo ammoo himachaa turan kan jaan obbo Jawaar Mohammad gama misooma gufachiisuutiin ammoo mana qonnaan bulaa gubuudhaan sangaa tokkicha qabu jalaa qalachuun mana barnootaa keessaa maddeeffachuun barnoota hanqisuun waan ammoo gamni lachuutu ittiin beekamu kan jedhan obbo Jawaar Mohammad tokko basaasa mootummaati jechuudhaan yoo ummata rakkisu kaan ammoo galaa warra bosona jiruuf geessitan jechuudhaan ammoo dararaa irraan gahurraa kan kee qonnaan bulaan eeruusaa dhaqee oomishatu erga hanqate waggoonni lakkaa'amanii jiran kan jaan xiinxalaan siyaasa obbo Jawaar Mohammad rakkoo gama waraana bilisummaa Oromoo woboo qofatti qabuudhaan Shimallis dubbatan bifa kanaan saaxilanii jiru. Daldalas yooti ammoo tokko butee bosona geessuudhaan kun immoo hidhatti darbuudhaan dararee maallaqa saamuun kasaarsisuun waan barame kan jaan ammoo obbo Jawaar Mohammad kanarraa ka'uudhaan daldalaan humna qabu irra jireessi godinoota Wallaggaa, Shawaadhaa fi Gujii ammoo gallakkisee gara Finfinneetti naannawa ishee ammoo waan godaaneef sochiin diinagdee magaalota godinootaa fi aanootaa ammoo hedduun miidhamee jira jedhan obbo Jawaar Mohammad. Qotee bulaan jalaan ba'u daldalaanis jalaan ba'u jechuudhaan ammoo kan saaxilan miidhaa Oromiyaa keessatti uummatarra gahaa jiru ammoo kan dubbatan kan Shimallis Abdiisaa woboota qotee bulaa saamaa akkasuma daldalaa saamas jedhan kana ammoo hojjechaa kan jiru qaamni mootummaa keessa jiraachuus hin dagatinaa jedhan obbo Jawaar Mohammad. Yaalii nageenya gufatees ammoo yootee rakkoon gama tokko qofaas hin turre kan jaan xiinxalaan siyaasa obbo Jawaar Mohammad pirezidaantii Shimallis Abdiisaadhaa ammoo mootummaan keenya fedhii nagaaf qabu mul'isuudhaan haala mijeessee Taanzaaniyaatti marii marsaa lamaaf gaggeessee jira. Garuu ABO shaneen kabajeetti godhamee ture ammoo ofirraa mulquudhaan salphina filatee jira jechuudhaan ammoo maricha kan gufachiise ABO shan jechuudhaan Shimallisiise caffee gubbatti dubbatan kana ammoo xiinxalaan siyaasa obbo Jawaar Mohammad qaqqabanii jabeessuudhaan garee mootummaattis dhugaa jirtu dubbatanii jiru. Murnoonnii fi qondaalonni sirnichaa gariin shiraxataa akka turan beekamaadha kan jedhan mootummaa keessa baananii xiinxalaan siyaasa obbo Jawaar Mohammad fakkeenyaaf akkuma haasaa marii marsaa lammaffaa Taanzaaniyaatti eegaleen duula waraanaa bifa haaraan labsuunii fi akkasuma olola miidiyaa ho'isanii wal shakkii hammeessanii marii haala gaarii irra ture ammoo summeessuun isaanii waan haalamuu miti jechuudhaan kan mootummaan gochaa ture xiinxalaan siyaasa obbo Jawaar Mohammad gabbaasuudhaan saaxilan. Gama kanaanis olollinii fi hasaasiin diigumsaa taasifamaa ture walii galtii hanqisuudhaafis gumaachee jira jechuun xiinxalaan siyaasa obbo Jawaar Mohammad kan dubbatan barruu fuula Facebook isaanii gubbatti barreessaniin ammas taanaan jarri mootummaa iyyaadaa lolaa warra bosona jiru waraana bilisummaa Oromoo woboo dhabamsiifnee nagaa buufna jedhu dhiisuu qabu jechuun kan akeekkachiisan. Ilaalchi kun waggoottan jahan darbaniif yaalamee bu'aan buuse yoo jiraati ammoo lola gidaamii ture godinoota Oromiyaa 11tti ammoo babal'isuudha jechuun xiinxalaan siyaasa obbo Jawaar Mohammad dubbatan. Osoo mootummaan durumaanu iyyuu waraana bilisummaa Oromoo woboo waliin gaafa jalqabaa ammoo wal dhabdee jiru mariidhaan fure. Waraanni ammaan tana godinoota Oromiyaa 17 olitti babal'ate kun godina tokko bira hin darbu ture kan jaan ammoo ergasii deebuun xiinxalaan siyaasa obbo Jawaar Mohammad dargaggeessi hedduun bosona kan seene baratee eebbifame hojii dhabuun
isaa ammoo hanqatee qe'ee haadhaa abbatti hidhaan ajjechaadhaa fi reebichi guyyuu irratti raawwatamaa jiraachuu dadhabateeti jechuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad akkaataa waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n itti guddatee fi qeerroon Oromoodhaa dargaggeessi barate hundi ammoo gama bosonaatti adeemee jirus dubbatanii jiru. Haga waraanni deemaa jiru dhaabbate nageenyi hin bu'initti ammoo dirreen siyaasaa dhiphate ammoo hin bal'atinitti kuni hamma hin ta'initti ammoo dhibbi ajjeefamus yookaan harka kennatullee ammoo qeerroon kumaatamni bosonatti galuun ittuma fufa jechuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad gocha mootummaan Oromiyaa keessatti raawwataa jiru kana kan saaxilan dhugaa jirtu ifa baasuudhaan akkuma waggaa 6 durarraa eegalee waywaachaa turre lolli kun ammoo kan itti wal injifachuun danda'amu miti kan jaan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad yeroo mootummaan Abiyyi Ahmad waraana bilisummaa Oromoo WBO'n barbadeessaa humni keenya seera kabachiisu raayyaan ittisa biyyattiidhaa itti fufa jechuudhaan ammoo keessattuu Shimallis Faanis caffee gubbatti dhaatataa jiran kanatti kana kan dubbatan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad lolichaan WBO injifachuus akkan dandeenya ammoo dhugaa jirtu dhoosuudhaan itti dubbatanii jiru. Gidiraa sabaa fi kufaatii biyya hammeessu yoo ta'e malee badhaadhinaasti ammoo bilisummaan wal waraansaan Oromoodhaaf dhufus akkan jirre yaalii waggoota darban gama maraan godhamaa ture irraa ammoo qabatamaan waan agarre natti fakkaata jechuudhaan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad badhaadhinni mootummaan bilxiginnaa baanus akkan jirre haga nagaan bu'utti akkasuma bilisummaan sabni barbaadus haga nagaan bu'utti akkan jirre obbo Jawaar Mohammad kan dubbatan falli jiru. Waldhabdee siyaasaa marii dhugaatiin ammoo hiikanii araara buusuu qofa jechuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad haala Oromiyaa keessatti deemaa jiru kana gubbatti kan dubbatan isa pirezidaantii Shimallis Abdiisaadha. Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n meeshaa uummata hiikkachiisa akkasuma haati Oromoo ijoollee ishee ammoo akkan soorreefis rakkoo irraan gahee jira jechuun dubbatanii fi finxaaleeyyii deeggara jedhanii ammoo dubbatan kan saaxilan bifa kanaan gocha badii raawwataa kan jiru humna hidhatee bosona jiru qofa otoo hin taane qaamni mootummaadha uummataan eega jedhus ammoo gocha hamaa raawwataa jira jechuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad ammoo kan dubbatan gochi badaan uummata gubbatti Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru dhugaa numa jira. Qaamni lamaanuu ammoo kana beekuu qaba quba walitti qabuu qofaa miti jechuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad kan dubbatan furmaanni inni jiru ammoo marii fi marabbaa qofa jechuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad yaada gama fuula feesbuukii isaanii irratti guyyaa har'aan tana maxxansanii bifa kanaan dubbataniiru.